Ashamaa jaalatamtootaa fi maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa guyyaa irraa qabanneen hamma dhumaatti nu waliin ta'an afeerraa keenya. Miseensonni garee finxaaliyyii 65 harka kennatanii gootichi raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa qindoominaa humna waloo naannoo sanatti bobbaafame waliin ta'uun bulchiinsa zoonii Walloo Kibbaa jalatti bakka adda addaatti miseensota garee finxaaliyyii irratti kasaaraa namaa fi meeshaa guddaa geessisee jira. Tarkaanfii kana hordofuun miseensonni garii kanaa 65 harka kennatanii jiraachuu beekameera. Miseensota garee finxaaliyyii waamicha nagaa mootummaaf uummatni taasise sanatti dhiisuun ergama ormaaf qabatanii hojii diigumsaa itti fufan dhabamsiisuu jabaatee itti fufeera. Uummatnis humna waloo cina hiriiruun dirqama isaa ba'achaa jira. Walumaa galatti miseensonni finxaaliyyii 65 harka kennachuun hidhannoo 63 dabalatee qawween haliillaa fi rasaasni baay'inaan to'atameera. Egaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.